qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraan faan edaniitti jaaran qeerroo ganamaa jedhama. Nama 36 osoo Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaanin dhumuu. Mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko si yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeytaa. Barra waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana yaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Hin cinqaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Oromiyaan lafumaa Oromummaan nafumaa yaaduma qawweetumuu dhumi jaanin dhumuu. Keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa waggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuma. Qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraan faan edaniitti jaaran qeerroo ganamaa jedhama. Nama 36 osoo deeman bidiruun jalaa cabte Somaaliyaatti hidhaman waggaa 5. Achirraa deebi'ee dhufe. Sochiin keenya kun nu ala teenyee isin as teessanii gariin mana hidhaa ta'e kan finiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu duraa lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef san irraa fayyadamneet jalqabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu kana itti himaa. Mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa Habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about the election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70 the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90 reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo immoo wareegama qaqqaalii itti kafalle keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa waggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko si yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeytaa. Hin cinqaminaa jedheen Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zamazamariin kan Badhoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoon wal ijaaretti osoo jarattiintu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. Du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa uummata isaa malee. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala jala itti ol baafna.
abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoo fi Oromiyaa akkan isin argu kanattin arga mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka inuma filata.